aadaa Oromoo keessa safuu jira. Duudhaa naamusa keenyaati. Hawwii Gannana, Ambaasaadara Turizimii Oromiyaa, Tiktookeraa fi Content Creator. Mirgi dubartootaa akka eegamuuf ammoo gaachana dhugaa kan ta'e siinqee qabna. Waan cufa of eeggannoon godhu qabda. Namni kamiyyuu maallaqaan jijjiiruu hin danda'u, faayidaadhaan nagoyyomsuu hin danda'u. Dubartiin tokkin hojjettee milkooftu, biyyattuu milkaa'a. Shamarran of dandeessee, of bulchuu dandeessi jedhee namni yaadu baay'ee muraasadha. Borii kiyyaa akkan itti gaabbu na godhaanan waan argachuu qabsuun dhiisee karaa biraa barbaada. Baanee yoo mul'anne malee hojii keenya sana hojjechuu hin dandeenyu, galma keenya galmaan ga'achuu hin dandeenyu. Seenaa xuraa'aa bor ilmaan isaaniitti himuu hin barbaanne waan qabaniif dhiisanii kata'an hedduutu jira. Qorumsa dargaggoota maal itti yaadame? Waan akka malee barbaaddu sii kennanii waan atiin ittiin baddu ammoo si barkaa'anii. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Kun Beettaa Poodkaastiidha. Marree torban akkuma beellama walitti qabnee adda baane kunoo har'as keessummaa qaxalee dargaggeettii bareedduu tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Keessummaan koo har'aa mucaa Booranaa kan taate Hawwii waliin as istiidiyootti argamnedha kan nuti jirru. Duraan dursa hawwishaa dhuguma waamicha koo simattee as istiidiyoo kootti argamuu keetti guddaa galatoomiin siin jedha. Atilleen akka malee galatoomii waan akka bajdeen yaamteef. Guddaa galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf sooshaal miidiyaa irratti kan si beeku. Sooshaal miidiyaa irratti keessumaa hojii kee baay'ee jaalladhu tokko qaba. Booddara kanaas of nutaa waa'ee miidhaa dubartootaa irratti viidiyoo bareedaa tokko hojjettee kan turte. Isa argee achis duubatti deebii gaafan haala tokko ilaalu maaliif ishee wajjin turtiin taasisu jedhee kan si barreessee akkamittiin akkanatti takkaatti ishee jette. Interview hedduutti hin dhiyaadhu garuu dubartiidhaan reenullee shamarran gara waltiin jabaatanii. Dhugaadha guddaa galatoomii dhugaa ulfaadhu na kabajjee yeroo baay'ee namoonni akkas bilbilaan yoo ta'e malee barreeffamaan duwwaa toleen jedhanii dhuguma eeyyama keenyaa laachuu keetti guddaa galatoomiin siin jedha. Atilleen ulfaadhu na galatoomi. Haa ta'u sooshaal miidiyaa irratti namoonni baay'ee si beeku jedheen yaada namoota si hin beekneef mee of nu barsiisi eenyu jennu Hawwiin eenyudha mee? Hawwiin Hawwii Gannana Baqqalaa Turaa jedhama. Dhalattuu godina Booranaa magaalaa Yaabeelloo dhaladhee guddadhee achumatti barnoota kiyyaa haga 12 baradhee gara Dillaa Yuunivarsiitiitti jooyin godhee bara 2017tti kotameen yookaan Construction Technology and Managementiin eebbifamee ba'ee amma Ambaasaadara Turizimii Oromiyaa ta'ee as jira jechuudha. Guddaa namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee keessumaa shamarran naannoo Booranaa irra jiran gara barumsaatti gaafa dhufan mul'atan miti. Xiqqishoodha baay'inaan namoota naannoo biraarra jiran naannoo Horsiisee Bulaa jedhama miti naannoon Booranaa. Kanaaf yeroo baay'ee keessoo shamarran ta'anii gara barumsaatti dhufanii gara fuulduraatti dhufanii akkas hojiiwwan garaagaraa kan hojjetaman baay'een mul'atanii dhuguma siinsii argachuu keetti guddaa natti tola. Mee Booranni akkamidha dursa waa'ee Booranaa xiqqoo nutti himtee isa gara haasaa keenya eegallee natti tola. Booranni siif maalidha? Booranni naafi jiruu kiyya achumatti dhaladhee guddadhee asillee dhaqqabu kiyyaa bu'uur kanaa ta'ee maatii kiyyaan waaqan gadii matum godin Booranaa jiranidha. Seeraaf safuun na guddisanii as dhaqqabe kanaaf jireenyum kiyyaa jedhee yaada. Natti tola dhugaa dubbachuudhaaf naannoo gara Booranaa deemeen beeku nageessitaa guyyaa tokko si wajjin deemnee Booranaa laalla. Agammaa deemuu dhabuun kan keenya dabamtaa jiru. Dhaqa deemee achumatti na dabama. Ishee adako mee haala guddina ijoollummaa kee natti himi haalli guddina ijoollummaa kee maal fakkaata ture? An magaaluma Yaabeelloo dhaladhee guddadhee ijoollummaa akkuma namni cufaa maatiin alallee ollaattu nu guddisaa mire maatiin qof nu guddisanu harkuma ollaallee harka maatiilleetti guddannee umriin keenya barumsaaf keenan barumsatti galee. Abbaan keelleen haadhi keelleen barsiisaadha. Abbaalleen barsiisaadha illeen barsiistuudha. Kanaaf barumsa irratti illee kanatti qaxalee taate gara fuulduraatti dhufte. Achumatti baradhee guddadhe.
Guddinni ijoollee Booranaa maal fakkaatame wanti adda isa taasisu ni jiraata. Kan Booranii kan isheen beekamtu horsee bulaadhaan agarsiiteef guddinni ijoollee horsiisota bulaa maal fakkaatame? Guddinni ijoollee horsiisee bulaa chaalenjii hedduu qaba. Amma magaala keessallee ta'uu baatu malee gara baadiyyaa kana ijoolleen dhalatanii guddatanii carraa barnootaallee argachuu rakkatanii karaa dheeraa miilaan deemanii mana barumsaa akka argatanu caalaa immoo horii horsiisuu irrattidha kan isaan bobba'an. Shamarran ammoo horii horsiisuu horiilee horsiisanii umriin isaanii yoo diqqoo guddatte gara heerumuutti kan isiin deemtu gara barnootaa kan guddoo hin baratamne. Ammammi garuu manni barumsaallee ijaaramuu jira. Duraan ammoo horii horsiisuu heerumuu manni isaanii ijaaratanii dhaabbachuu irratti hundaa'anii garuu chaalenjii kan cufa darbanii ijoolleen hedduun kan gara barumsaa deemanii barumsaallee milkaa'anii hojii jiran hedduutu. Eenyuudha kanatti fakkeenyummaa godhattu naannoo keessan irraa si dursee namni barumsatti cimee fuulduratti ba'ee jira ture immoo eenyuun argiteedha kanatti barumsaaf kaka'umsas keessatti uume? Ani namni fakkeenyummaa godhadhu maatum kiyya ispeeshaalii haadhi kiyyee Yaabelloo keessatti kiiloomeetirii 100 taltallee jedhamuun beekamti. Achi dhalattee guddattee baadiyyaadha. Garuu ammoo achi dhalachuun ishii barnoota irraa ishii hin dhaabne barattee ishilleen barsiistuu taate gara biiroo faayinaansiitti deebite. Kanaaf rool moodeliinkii tokkoffaalleen isiidha. Barumsatti illee akkan cimu dubartiin akka barachuu qabdu akka of danda'uu qabduu fi akka immoo harki namaa eeggachuu hin qabne kan natti maana guddistee akka cabuu hin qabne natti maa kana guddiste isheedha. Carra qabeessummaadha dhugaa haadha ofii akkasiin jechuu danda'uun baay'ee namatti tola. Mi'aasummaan qabitii jaalala haadha keedhaaf qabduun ibsime. Maaliif kan kana si kaase viidiyoo kee baay'ee irratti haadha kee wajjin viidiyoo garaagaraa hojjetteetta. Kanaaf carrasaan si kenna jedheen. Jaalala haadhaa ibsuuni namatti ulfaata. Jechi tokkoon ibsuun nam dhiba garuu as jiraachuu kiyyaaf nam ta'uu kiyyaafi bu'uura kanaa taatisi. Haadhi kiyyee eebbifamee torbaan booda dhabeeni. Ifama guddaa waan lubbuudhaan jiranitti fakkaata ture viidiyoo ati hojjettu gatiin arguuf. Waaqayyo jajjabina isaa isiniif fakkeessu. Amiin amiin. Namni hedduun beeku rakkoon qabu waan cufaa galata waaqati garuu as dhaqqabu kiyyaaf bu'uura kanaa taate ishiidha. Ifama guddaa. Viidiyoo kee baay'ee gaafan ilaalu ayyaanaaf dhiyootti gara maatii deemtee turte miti viidiyoo gaafan ilaalu fa'a. Biyya biraa deemanidha kan jedhuun yaadaa tureen dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Viidiyoo eebba kee tokkos ilaalaa turre yeroo gaafa eebba kee achitti argamanii warqii mormaasii godhanii turanii. Innaa hundumtuu miira namatti toludha miti kan hundumtuu haadha ofii wajjin yeroo akkasii dabarsuun baay'ee namatti tola. Ifama guddaa waaqayyo jajjabina isaa isiniif kennu jabaachuudha. Ifama. Baay'ee. Ifama guddaa. Waaqayyo lubbuu isaanii nuuf amaaru.
ati immoo cimtuudha jabaattee harragee okeetti immoo bor jabina ishee akka isheen si guddistee bakka itti geessee arguu barbaadu sana geessee fi akka itti maqaa ishee waamsistuu nana mana jabaadhu. Gara haasaa keenyatti deebinu miti. Aadaa Booranaa keessatti dubartiin bakka guddaa ni qabaatti. Keessumaa ammoo ati akka dubartii horsiisee bulaa irraa dhufee tokkotti bu'uura akkamii kenneeramee mucaa horsiisee bulaa ta'uun kee? Booranatti dhaladhee guddachuun kiin intala Booranaa ta'uun kiin ijoollee horsiisee bulaa ta'uun kiin bu'uura guddaa har'a dhaqqabuu kiyyaafiyyuu as ga'uu kiyyaaf obsaan cichoominaan abdii osoo hin kutatiin as dhaqqabuu kiyyaafi ka bu'uurnaa ta'e intala horsiisee bulaa ta'uu kiyyaa jedhee yaada. Sababii isaallee gaaf ijoollee horsiisee bulaa taatu rakkoo hedduu keessa dabarta. Chaalenjii hedduutu jira. Shamarran irrattillee waanii godhamu hedduutu jira. Akkuma sosaayitii waanii baratameyyuu miidhaan dubartootaallee hin jira. Kanaaf sun keessa dabartee as dhaqqabuu fi obsa kana barsiise uummata horsiisee bulaa ta'uu kiyyaan obsi baradhee jira. Waan qabadhamoo akka gadi dhiisnee fi cichoominaan akka hojjedhee galmaan ga'uu danda'uuf akka galmaan ga'uu qabullee kana barsiise uummatuma horsiisee bulaa ka na guddiseedha. Kanaaf bu'uurnaa ta'eeraa jedhee ka yaadu maatiin alatti uummatuma horsiisee bulaati. Baay'ee kan namatti tolu dhugaa dubbachuudhaaf silas kaaseedha kan hin jiru shamarran ta'anii naannaa horsiisee bulaa irratti akkas bakka of danda'anii jiraachuun fuulduratti ba'anii namoota quxisuu ofiidhaaf sagalee ta'uu danda'uun guddaa kan namatti toludha. Mee maatiin kee bu'uura ga'umsa har'aa keetiif gahee maalii taphataniiru? Har'i ga'uu kiyyaaf maatiin keenya ga'ee hundumayyuu irratti taphatee jedhee yaada. Sababii isaallee ani hawwii ta'uu ishiitiin as jiraachuu ishiitiin isaan karan agarsiisanii waan ayyaadira na jajjabeessanii akka fedhii kiyya galmaan ga'u karoora kiyya immoo akka galmaan ga'u kana godheeyyuu maatii kiyyaadha. Akka shamarran biraa gaafaniin haasa'uu yookaan haasaa kiyyaa ibsachuu barbaadu namni garii dubartiin callisii hin jedhamti yookaan ammoo nam duratti hin dubbattu sagalee kan kee ol kaastee hin dubbatiin shamarran dubartii waan jedhutu gadi hin ba'iin waan akkanaattu uummata keessa jira akkuma baratameyyuu. Garuu maatiin kee yaad kiyya akkan ifatti ibsadhu na barsiisee ni jirani. Man keessattiyyuu gaaf dubbadhu akkuma yaad kee ibsadhullee na godhanii jiranii. Man barumsaatti gaafan deemu man barumsaa jalqabeeyyuu waan hin danda'amne hin jiru jedhanii na ergan man barumsaallee gaaf deemu tokkoffaa maan baanee jedhanii gaafataniyyuu dhiirattu tokkoffaa ba'uu baratamaami. Bakka dhiirumatti man barumsaatti dhiirattu tokkoffaa ba'a. Bakka hojii dadansaallee dhiirumatti mul'ata. Bakka haasaan guddaa jirullee dhiirumattu mul'ata. Kanaaf garuu akka dubartiin hoo dandeettu. Dubartiin akka waan dadhabdu tokko hin qabne kana barsiise kana godhellee maatiidha. Kakka'umsi kiyyaallee na jajjabeessanii waan an gochuu barbaadullee akkan godhuuf na dudduub dhaabatanii kana jabeessan maatii kiyyaadha. Kanaaf as dhaqqabuun kiyyaalleen sababa morraati. Bakka jiranitti galanni keenya isaanii qaqqabu. Mee gara duddubaattan si deebisaati. Turtiin yuunivarsiitii kee maal fakkaata ture? Haala kamiin akkatti dabarsite? Yuunivarsiitiin maatii irraati addi ba'anii gaaf deemaniyyuu namatti ulfaata jalqabumayyuu. Yuunivarsiitii deemeet malee ani kutaa tokkoyyuu akka 12 maatiin adda hin baane achuma maatii bira baradhe. Maatiin gaaf gargar baatee of danda'uu kan kee of amansiisuu nuun ulfaata. Achitti
time management jira cost illee akkam akkati manage gootu waan cufaa ofii keetii waan manage gootu fi hiriyaan badaa naannoo keetti jiraachuu danda'u hiriyaan hamaan hin jira hiriyaan dansaan namallee gargar baasuu kun cufaa sirri responsibility kan kee akka ta'e gaaf yaaddu ayin ulfaata barumsaan alattiyyuu University keessatti barumsa qofaa miti kan baran laayifiin jiruun maan akka ta'e achitti barannee baana gizee hedduu kanaaf shamarran ifammoo akka malee ulfaata shamarran maatii biraa ba'anii hin beekneef ammoo akka malee ulfaata kanaaf ani Nidilla University baradhee tokkoffaa guuteetti kaargadhee barbaaddeedha barbaadee dhiyaata naannoo nu dhiyaata maatiin akka irraa fagaadhu waan hin barbaannee fi kiiloomeetirii 200 akkasii Akim waan hin barbaanne fi achitti tokkoffaa guute achumaan na dhaqqabe garuu jalqaba akka malee natti ulfaatee ture barumsilleen sa'aatiin atiin qo'attu maan sa'aatii 8 faa guyyaatti yoo qo'attee yoo huma akka bu'aan buusne eegiitii baradhe ni ulfaata garuu maatiin kee waan na bira jiraniif no anna dhiyoo jiraniif gaayidina godhanii ani intala manaati maandha quxxisuu manaati obboleeyyan kee lamaan obboleessi angafootii kee sadeenu eebbifamanii ba'anii jiran university kanaaf isaanillee gaayidina godhanii maatii keessan ijoollee meeqa jechuudha isin nu nama afur dhiira lamaaf durbi lama obboleettii tokko qaba kaan ijoollee dhiira obboleeyyan lama qaba sadeenu eebbifamanii ba'anii na dursanii kanaaf waan tokkollee waan natti himanii fi odeeffannoo qabda turte jechuudha odeeffannoo qaba haa ta'u malee in ulfaatu jalqabe hagin baratinitti in ulfaata eegii baratteen booda garuu dansaadha waan jirulleen sirreessaa balleessaa kan kee irraa barachaa of sirreessaa of barsiisaa kan si dhibu ani yuunivarsiitii gaafa deemu jechuudha namoonni waa yuunivarsiitii manni jiraatu of eeggachuu qabda yeroo baay'ee gaafa shamarran taatu immoo of eeggachuu qabda barumsa keessa cimuu qabda kan jedhu yaadni kaasu deemee ani seemisteera jalqabaa akka hin deebi'ee galuutti hin beekan ture gara maatii kootti deebi'ee nana dhufu jechaan ture miira akkasitti dhagaamee beekaasiin ani hin jedhee tureyyuu waggaa tokkoffaa seemisteer tokkoffaa fixee freshman koorsii xumuree qabxii ilaalee jennaani bakka hin deebi'uu jedheen abbaa bilbilee hin deebi'uu jedheeni qabxii ilaaltee immoo dursitee qabxii ilaalee akka hin yaadin ture qabxiin kiyya yeroo jalqabaa sun akkuma teenshinii keessa jirta hin dubbistaa ganama galgala hin deebita nyaatii kaafeeyyuu chaalenjii nan godhe hin deebi'uu bakka hin deebi'uu jedhee ture maatiin kiyya haadhileen tolee naan jettee obboleeyyan bakka rakkoon qabnaan jedhanii abbaan garuu didee hin deebituu naan jedhee waan balleesse rakkoon kee maani jedhi irraa baradhu laaliti borii second semester ammoo rakkoo kan keessuun hin furtaa irraa baradhuuti maan akka balleessiti laali hin sirreessitaa malee hin deebitu deebitee naan siin barsiisu deebitee jennaan ka dhuunfamanii siin barsiisu naan jedhee ture yaa waan abbaan jedhin dhagaanii maatilleen tole jettee an gaafu mangaloo jechuudha gaafa simsee tokko fixee shaantaa koo yakoo uffata kun dhuma sassaabbadhe kan gal deebi'ee dhufu jedhee jechuudha achi maal abdadheen deemanii Wallaggaa Yuunivarsiitii ginangalaa naa jijjiirsu jedhee tasa yeroo sanatti gaafa dhaqee Wallaggaa Yuunivarsiitii gaafa dhumoo amman simannu waggaa dhufuutti jedhan achi maal yaadeetti ta'ee የገና ማዕበል kan jedhamu jira miti waan qabxiitu jala hafeedha ari'amteedha kan naan jedhu namni naannaa keerra jiru mataa isaa immoo ilaalcha akkasii kan sii qabu ari'amtee dhufte jedhama malee ofii dhiistee dhufte hin jedhu kanaaf haadhi koos immoo meetti yaada yeroo baay'ee maatiin kun aannan dhiiban free will bakka anaaf naa kennu carraasa wanta hundumaa jechuudha gaafa yaaduma deebi'ee mana ilaala jedhee akka haaraatti immoo jechuudha jalqaba gaafa deemu obboleessa koodha kan yuunivarsiitii nageessee lammaffaa gaafa deemu immoo haadha koota akka haaraatti jechuudha እና ማፈን ከነሲ ካሴ ዱርባ ታቴ ድጉማ ማቲራ አዳባቴ ጅራቹን ባይ ይልፋታ ኬሱማሙ አመለናማ አናን ከነት ጭማቱሬ ማለት ነው ከሰ ዱበርቶተ ባይ ታኔምቲ ከንቱ ይጋል
sheeringii mana keessatti sin beekna garuu gaafa waa nama laattu namarraa dheegdee miti kan nama laattu anamma gaafa waa sii godhu siifi naa deebisa jedhee miti kanan sii godhu achitti garuu kan nuti arginu turre wanti hundumtu walii deebisu wanta akkasii baay'ee ulfaata ture bukkee akkam ture haalli laayifiin yuunivarsiitii keessa ture keessumaa doormii keessatti ijoolleen shamarran wajjin jiraachuun haalli isaa maal fakkaata ture akka malee ulfaata amal namaa dhuguma akkuma teetti amal namaa barachuun inni ulfaata inni barumsa tokko ture inni nu koorsii qofaatti kennamuu qabu horii guddaa qabudha amal namaa barachuun akka malee ulfaata gaaf waliin jiraattu mana dhuftee direct gaaf dormii jiraattu akkuma obboleettii keetii ilaalte jalqaba jalqaba garuu namni deemaa gaaf akkas hin taane wanamaa gootee namarraa inni eegdu akkuma teetti bakka waan cufa of eeggannoon godhu qabda waan dubbattullee akka obboleettii kan keen taane amanuu qabdaa jechuudha hiriyyaallee osoo taate amma waggaa 5 waliin turreeyyuu hiriyyaan nam gantuu hin jirtimi baay'ee kanaaf waan akkasii na mudatee jira dhiirataa malee sila waan ta'e si taphachiisa. Maaliifan barbaade poodkaastii kana kan daawwatan dargaggootadha. Keessumaa immoo shamarran poodkaastii kana ilaalan gara fuulduraatti mudannoo fi muuxannoo adda addaa akka irraa hirataniif isaan barbaachisaniif kaasuu dandeenya. Waan jalqabna na mudate hiriyaa durbaa tokko qabayyuu doormii tokko jiraanna. Guyyaa cufaa ishii dubbistuun arguu naniin yoo an dubbisuuf jedhan laayibrarii qofa dubbisuu danda'a algaa gubbaatti taa'ee sireerra dubbisuu hin danda'u ture deemnaa laayibrarii deemnee dubbisnaa gaafan jedhuun dadhabeera yookaan qoyachi deema maanetti akka biizii taati kanaaf anilleen ishee gulaa bakka ishee waliin deema yookaan bakka rafnayyuu saatii tokkoon booda dubbisnaa maani jennee yookaan rafna yookaan deemnee bunduun waan akkasii ture. Ashii namumaan gooti attention boxii qabdi. Gaafa rafnaa jennee bakka asheellee rafteera jedhee ani naanleen ofii kiyyaa rafuu fedhu attention boxii keessaa dhokattee birdi labsii ofiitti uffistee isheen bilbilaan dubbisti. Ati goyyoomaa turte jechuudha. Akka malee goyyoome maanidha jedha isheen akka boriyyuu qormaata faayinaalii osoo qabnu rafti. Rafuutti hin jirteedha dubbisaa jirti. Birdi labsii ofiitti uffistee attention boxii dhoositee maan akkana dubbistinna guyyaa tokko rafaa jette argeena maan gochuu jirtaa jedheena irribina jideenaan akkasuma laaluu jiran hordofuu ni jalqabeena nama lakkasii qabdeedha bakka akkas taanaan baay'ee nama dhibaa maaliif akkas godhan namaan galu jechuun wal faana gaafa guddattu wal jajjabeessitee gaafa wal cinaa dhaabbattee wal jabeessitu iyyuu qabxiin kee fooyyaa facaalaa ta'a jedhena kan namni ilaalcha adda addaa kan inni qabaatu. Namoo kilaasiin kennalleen tokko hin turre koorsa fiildiin kennalleen tokko hin turreyyuu maaliif amalli namaa gargar jira akkaataan itti guddatanii ummatii warri keessaa guddatee dhufeeleen maatar godhaanire kanaaf gowwumaa ture. Baay'ee dhugaadha chaalenjii garaa garaadha kan yuunivarsiitii keessatti nama mudatu barumsi ni jiraata nyaanni mijachuu dhiisuu danda'a amala namaa danda'uun jira baay'ee ulfaata sana dandamatanii dhugaa eebbifamanii ba'uun waan guddaa jedhee kan yaadu barumsa irratti akkam turte? Homaan jedhu jidduu galeessaa jechuun waggaa tokkoffaa akkuma jedhu akka malee na rakkisee ture qabxii akka fiduu yaadee yoo hin finne ture. Kanaaf hin galaa jedhee achiin galtu innaan ammoo dirqama gibbii deebi'ee baradhe eegi garuu bakka deebi'uu kee murteesse of amansiiseen booda hin baradhe waan haalachi keessa jirullee akkamiin akka dubbisuu qabu akkamiin taayima manaj gochuullee baradhe eegas ammoo natti hin ulfaanne qabxii dansaan ba'e. Namatti tola. Dubartii na qofattu kotamiin eebbifame yoo baran. Shamarran hedduu taanee seenne yoo garuu 10 garuu shamarran sun keessatti na qofattu eebbifame. Dhiiraa keessatti na qofattu dubartiidha. Akkuma keessatti moo? Kutaa keessa dhimmoota adda addaan ka gufamanillee jiranii. Nama meeqa turtan gaafa jalqabu? Jalqaba nama 56 turre. Nama 56 keessa nama meeqa eebbifame jechuudha? Nama 26 eebbifame. Nama 26 keessatti dubartiin naadha. Dubartiin si qofa? Na qofa.
exit examii ka jedhanillee ka darbe nama 11 tokkeen keessa dubartiin naa'u carroomuudha kun baay'ee waaqillee na gargaare waaqayyo si gargaare ammas yuunivarsiitii keessaa hin baane yuunivarsiitii keessa gaafa jiraannu immoo shamarran ta'uu keenyatti immoo qorumsa adda addaa nu mudata akka malee haala kana akkamiin darbaa turte mee qorumsa shamarran ta'uu keenya qofaadhaan nurra ga'aa jiru san haala akkamiin darbaa turte jalqaba of qusachuu waan jedhu jira haal kamiyyuu keessatti dubartii irratti miidhaan akka malee dhaqqaba biyyi keenya keessatti especially gara yuunivarsiitii kanatti akka malee baay'ata kanaaf gar deemuutti waan deemuuf suni akkam seeta gar deemsuun beeku na of qusadha amma yeroolee isaatillee ilaalladha miidhaan takkatu narra dhaqqabeenaan miidhaan sun nagahee jennaani namni naa iyyuullee hin jiru akkuma garuu shamarran miidhamanii hin hafaanii malee namni sagalee ta'ee fi agasmaraa miidhaa ishii sun dandamachiisu hin jiru kanaaf namni jalqabayyuu of eeguu qabu naafi na kanaafi gardeemullee ilaalladha librariilee gizee yoo deeme sa'aatii meeqatti akka galuu qabullee hin beeka hin turu agasmaraa doormiillee qofa kee gaaf taa'u hin qollofa doorum dubartiyyuu bilookii dubartii qof keessa jiraattuyyuu ta'e qollofadhee ta'a dubartiin wal dabarsitee kennitu gati jiraattu qollofadhee ta'a akka malee sodaadha anu waan akkasii kanaaf gara yuunivarsiitii kenni sun ammoo akka malee jira naannoo sun hin jiru dhiibbaan akkasii kanaaf waaqan gadi akka malee of eegaa jiraadhe. Namatti tola mee yuunivarsiitii booddee haalli jiru maal fakkaatu ture eebbifamtee garam deemte eebba booda? Eebban booda direct asum dhufe eebbifamee torbaaniin booda guyyaa 14 booda ka haadhi dhabe achi dhukkubsataniidha? Kan akkuma tasaati. Akka tasaa baay'ee dhiifama dhugaa ani jechuun hin eegneen ture akka isaa lubbuu jiranittidha kan yaaduun ture. Hin turre amma ji'a 7-8 akkasiidha. Eebbifameenaan waan kun na mudate achi sababuun kanaaf Boorana ji'a 2 taa'ee achiin boodas gara kana dhufte. Akkamiin akkanatti gara turizimii Oromiyaatti immoo ambaasaadara ta'uu dandeesse? Yuunivarsiitii gaafa seenu waan aadaa beeksisuu jalqabee waan aadaa wal yuunivarsiitii keessa soo jirtu jalqabumayyuu waggaa jalqabaa xumuree jennaan boqonnaaf gara Booranaa deebi'ennaan hojii kan jalqabe ofumaan jalqabeellee namni tokkollee maaltu si kakaase? Jiruu gibbii keessa jirutu nakkakas nam hedduu hojii walitti dhufna godina adda addaa waliin ijoollee godina Wallaggaa Shawaa Gujii Booran walitti dhufanii jiraataniini gizee suni gaafa haasoftu waan kan kee ibsuu danda'u qabda atin eessaa dhufte gaafsin jedhan gara dhufteef eenyummaa kan kee ibsuu danda'u qabda eenyummaa kan keetillee boonuu qabda kanaaf waan Boorana ijoollee Booranaattu beeka ijoolleen Booran keessa dhalatanii guddataniittu beeka sun ammoo beennu turreeyyu eegii biyyaati godinu Boorana keessaa baane gar dhibii deemne akka namni been hubadhe hangam kiyyaan nami waan an beeku loqodii kiyyayyuu namaa walii galuuf diqqoo nam rakkisaa yeroo sun amma diqqoo namaa walii gala malee direct akkuma Booran keessaa baa'ee gibbii seenanii nama loqodaan walii afaan Oromoo yoo haasofnu namnu hiiku barbaannayyuu. Afaan tokko dubbachaa walii galuu hin danda'amu ture. Afaan tokko dubbachaa walii galuu yoo hin dandeenyu. Jechiin biratti waanuma sirrii ta'e hiikaa normaalii qabu isaan biratti badaa ta'a. Isaan biratti waan normaalii ta'e nu biratti badaa ta'a. Waan akkana na mudate haala uffannaa keenyayyuu jalqabe namni guddoo hin beeku. Kanaaf eegee akkas ta'e awwaan beeku maaniif namatti hin garsiisne maaniif aadaa kiyyaa hin ibsine uummata agasmaraa as dhaqqaballee jedhee yaadni dhuga dubbachuuf gaaf ka'u uummatuma
Noombar jiran. Maaniif ittiin agarsiisne jedhee suuraa uffata aadaatiin ka'uu jalqabe. Na jajjabeessuu jalqaban namni hedduun. Jajjabinni sun gaafa argadhu maatiileen appreciate gaafa na godhanii na jajjabeessan itti fufuu jalqabe. Itti fufaa amma waggaa 5 ta'ee jennaan ambaasaaddarummaa fi na yaamanii jechuudha. Achuma si waamanii kanatti gara kana dhufte. Booran Asitti hojii akkas turizimii Oromiyaa hojii wal qabate hojjattee badhaasa kan argattedha kan hin se'aa ture. Asuma yuunivarsiitii jirtu hojjatteedha jechuudha achi waamamtee kanatti dhufte. Yuunivarsiitii osoo jiru jalqabe achi Boorana gaaf galu paarkii biyyoolessaa Booranallee beeksisaa deemee akkasuma firii jechuudha. Bakka uffata aadaallee gurguranillee hin beeksisaa waan Booranii qabu tokko tokkollee hin barreessaa feesbuukii irratti sooshaal miidiyaa qabu irratti hin barreessaa viidiyoolee hin hojjedha jennaan taag waan wargodhuuf se'a warrillee na arganii ambaasaaddarumaaf na kaadhimanii jechuudha. Guddaa namatti tola. Mee maal sitti dhaga'ame gaafa ambaasaaddarummaadhaaf kaadhimamtu maal sitti dhaga'ame? Namanneeyyuu jalqaba jechuun. Booraan ture yoo ani gizii sun eebbifamee Booraan jira. Naa bilbilanii gaafa natti himanu ani namanne maanii jechuudha yoo jedhee. Dhaqqabuu hin dandeettaa jennaan jedhee yaadin qabuyyuu as dhufuu dhiqoo turruu yaada qaba. Garuu sababa kanaan asum dhufee akka malee gammadee kan caalaa immoo akkan hojjechuu danda'uu fi kan caalaa akkan hojjechuu qabu. Sammuu kikees kaa'an kanaaf warrallee akka malee guddaa galatoomaa jedhaani akka malee galateeffadha. Galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf hojii guddaa hojjetteedha kanatti karaa kanatti kaadhimummaa kan isaan si kaadhimuu danda'an hojii ati hojjetteerraan kan itti gatteef hojii itti fufii nama jechuudha gatteef atis nu jabaadhu jechuun barbaada. Gara ambaasaaddarummaa kanatti gaafa dhuftu itti gaafatamummaa hedduu miti kan namaa kennamu. Kanaaf maal hojjettaa gara fuulduraatti maal hojjechuu yaada artame? Hagammaatti aadaa irratti waan Boorana irratti hojjechuudha kan inni beekamu. Ammaan booda immoo Oromiyaan maan akka fakkaattu qabeenya uumamaa ishee kunuunsanii kan qabnu irratti ammoo waan hojii namaatiin itti dabalamuu qabu. Itti daballee addunyaatti beeksisuudha kan yaadu. Booraan irraa gara Oromiyaatti Oromiyaa beeksisuutti ol guddisee jira. Oromiyaa immoo addunyaatti agarsiisnaa jedhee yaada. Qabeenya isheelleen kunuunsina. Jabaadhu siyaa gargaaru waaqayyo nama sana siyaa taasisu. Haasaa keenya irratti amma wanta nu gochuu yaade loqoodni keenya garaagarummaa hedduu qaba. Cufatti gaafati jettu nu bukkeetti badaan beekamu warra gaafa jettu xiqqoo garaagarummaa qaba akkasii ta'ee fi nan hubadha. Maal akkati jechuu barbaadu nan hubadha garuu jechoonni nuti fayyadamnu baay'ee garaagarummaa ni qabaata. Kun bareedina miti Oromiyaa keessa jiraanna garuu garaagarummaa hedduudha kan nu jiraatu kanaaf kun bareedina guddaadha. Akka malee loqodii akka malee wanni namidha jechuun nama hawwata bakkeedha garaagarummaa. Loqod keessan gaaf dhageenyu akka malee nu gammachiisa isaan keenya gaaf dhageettan akkasuma jechooti ammoo jijjiiranii namaan ka walii galuu hin dandeenye. Yuunivarsiitii keessatti sababa loqodaan mucaan tokko naa wallollee ture. Nubratti normaalii ture. Nam duratti walgahii wayii fi nu yaamanii maqaa isaa waamee koonna bir ejjii jedheen. Ejjiin gara biraatti waan biraati. Ejjitu waan badaadha baay'ee. Nu biratti ammoo dhaabadhuudha. Koonna bir dhaabadhuudha. Garaagarummaa guddaa. Ana hawwii maan jechuu barbaaddeeti ejjii kanaan jettu jedheen wallolee ture. Eegasii gana rakkoo walii loqodaa akka ta'e. Baay'ee nama dhiba. Kaasuun kee kan hin oolle nu bukkeetti amma qaataan dhufe jechuun anaaf qaataan dhufe gaafate naan jettu. Dhufaan jira si bira ga'uuf xiqqoonnaa fedha. Akkamitti hubattati qaataan dhufeen si bukkeetti maalidha? Eegii dhufee turee jira. Garaagarummaa guddaa lafaaf samii jechuudha. Ani nam qaataan dhufee osoo naan jette eegii dhufee turee jira jedhee hubadha. Dhufee tureeraayyuu. Naan immoo qaataan dhufee gaafan siin jedhu dhufaan jira na eegee gana si bira hin geenyan.
Argite hankee darbeera darbeera ganaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa guddaadha. Garaagarummaa kana keenya kana immoo akka bareedinaatti fayyadamne kan ittiin jiraannu gateef guddaa kan namatti toludha. Turtii bareedaa kan nuti taasisaa jirru mee sila kaaseedha kan hin ture waa'ee viidiyoo baay'ee nama hawwatu tokko dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan jaalladhaani miidhaa dubartootaa irratti viidiyoo bareedaa tokko hojjettee turte. Akkamiin kanatti hojjechuu dandeessee maaltu si kakaasee viidiyoo kana hojjechuudhaaf? Akkan yaadutti dubartoota cufaanuu keessatti waan dubartii gaafa saamu yookaan waan miidhaa dubartii miidhaa daa'immanii waan jedhu gaafa ka'u namni keessi isaantu qabne hin jiru jedhee kanaaf waan dubartii hojjechuu barbaada waan daa'immanii dubbachuu barbaada garuu karaan sirraa badeen beeka akkamiin eessan akka jalqabdu wallaalte akkas ture garuu dhaabbata addooyyee jedhutu challenge wayii qopheesse dhaabbati addooyyee kunini miidhaa shamarranii fi daa'immanii irratti hojjeta challenge sunii fi viidiyoo shortii gaggabaabaa waan safuu Oromoo eegee aadaa Oromoo calaqqisuu fi waan siinqee ibsu jedhanii turanii sun irratti suniif viidiyoon sun ka hojjetame. Iskiriptii ofii barreessitee? Iskiriptii fi kaameraalleen nama na gargaaree jira. Akka malee galatoomii ulfaadhu jechuun ni barbaada. Viidiyoo kan dubbisattu jira. Mee daa'imman sana isaa fiddeen kaaraakterii isaa sirriitti irraa isheen taphatte taatummaa? Sirriitti kan namatti tolu kan isheen taphatte. Ishee akkamiin argattanii? Adaamatti ka hojjetame. Adaamaa gara riqoo gara baadiyyaatti gad buunee hojjenne. Ijoolluma maatiiti ka'uma maatii man keessa homa iskiriptii illee hojjetteen beekne kana dura hojjetteen beektu teessisneellee akkas jennee saatii dheeraa nutti hin fudhanne hin dhufnee bakka bilbilaan ittimee ture borii viidiyoo jennaa qophaa'ee jedheen viidiyoo akkamii akka hojjennu hin beektu maal akka hojjennu illee hin beektu intalittiin akka malee cimtuudha baay'ee daa'ima namatti toltudha baay'ee. Guddaa namatti tola. Mee kana ijoollee qabsiisnee immoo mee waa'ee miidhaa dubartootaa fi daa'immanii osoo kaasnetti tola. Siif miidhaan dubartootaa maalidha? Haala kamiinidha kan nuti miidhaa isaanii bukkee dhaabbachuu dandeenyu dubartoota jajjabeessuu dandeenyu akkamiin yoo hojjenne jettee yaadda? Miidhaa dubartootaa kan irratti uummatii cufaa silaa hojjete dubartiin tokko hin miidhamtu jedhee yaada. Namni hedduun hin dubbata malee hojiirra hin jiru. Gaaf jennu daa'imman ammallee hin gudeedamanii ammallee hin ijjeefamanii ammallee immoo nama isaan hin barbaannetti akka warri heerumanii dirqisiisanii hin heerumsiisanii. Ammarra jira garuu waan akkasii yeroo kana wanta akkasii ni dalagama? Hin jira. Hin jira ammayyuu hin jira. Hin banne. Baadiyyaa irraa moo magaalaa keessa? Baadiyyaa guutumaa guututti badeeraayyuu hin jedhamu gar kenna immoo hin jira. Gar kenna namni siin hin barbaanne jechuun namni sun qabeenyaa qabaate. Nam guddaallee haa ta'u jaarsaallee haa ta'u umrii sii malee maatiin heerumsiisuu danda'an. Kanaaf gad buunee osoo waan suni akkaataa itti falmuu dandeenyu yookaan ammoo nuummaan dubartooti yoo agarre baratameera jennee bir darboo osoo hin taane dhaabannee akka nu falmuu dandeenyu. Humni keenyaan ol yoo ta'e seeriin jira gar seeratti akka deemuu dandeenyu jechuun hin haasofnaa nuun cufaa hin haasofnaa malee hojiirra kan horshinee gochaadhaan hojjechaa hin jiru. Gochaan hojjechuutti hin jiru. Silaa hojjennee ammoo badaa jedhee yaadadha. Gar baadiyyaa kan fa'a. Hundumti keenyayyuu itti gaafatamummaa guddaadha kan nurra jiru jedhee kan yaadu. Miidhaan shamarran miidhamte jechuun maatii biyyatu miidhame. Maaliif shamarran biyya kanaaf gahee guddaa waan ba'attuuf yeroo baay'ee shamarran wajjin wal qabatee yaadoonni kaka'an ni jiraatu. Shamarri tokko of dandeessi gaafa jiraattu, gaafa cimtee hojjettu, gaafa darbitee jiraachuu dandeessu namoonni baay'ee ilaalcha addaa ni qabaatu. Shamarran of dandeessee jiraachuu dandeessi kan of dandeessee of bulchuu dandeessi jedhee namni yaadu baay'ee muraasadha. Shamarran tokko kaatee dhaabbata mataa ishee hundeessitee yookaan immoo gurgurtaaf gurgurtaa ta'uu danda'a. Hojii garaagaraa hojjettee gaafa mul'attu dudduuba ishee dhiiratu jira jedhanii kan yaadan jiru. Kana haala kana yookaan immoo ilaalcha kana akkamiin akka nuti furuu dandeenyu?
Dubartiin tokko gaafa hojjettee milkooftu biyyattuu milkaa'a. Jechuun amma man keessatti dubartiin tokko yoo nagaa qabaatte yoo dubartiin tokko yoo nagaa qabaatte baatee humni isii garsiistee hojjechuu dandeette. Maatiin sullee ni milkaa'a. Maatiin yoo milkaa'e ollaan ni milkaa'a. Milkaa'in sun keessatti biyyillee ni milkaa'a jechuudha. Hojii kamiyyuu keessatti ani ofii kiyyaa ka'aman hojii kamiyyuu keessatti dubartiin hin jirtu taanaan hojiin sun milkaa'uun isaa nama shakkisiisa. Baay'ee dhugaa. Kanaaf miidhaa dubartootaa fi dubartiin tokko immoo akka baatee hojjettee milkooftuuf yaadi ishee galmaan akka geettuuf karoora ishee akka abdii ishee akka galmaan geettuu fi namni kamiyyuu nu dubartoota qofa osoo hin taane ijoolleen dhiirallee abbaan haadhi obboleessi abbaan mana bir dhaabachuu qaba jechuudha. Miidhaa ishee dubbachuu danda'uu qaba. Callisee darbuu osoo hin taane miidhaa ishee dhukkubsachuu fi qaba. Namni dhibiilleen akkas ta'uu baateennaan biyyittiillee ni milkooftu hojii namni qabateellee ni milkaa'u. Dhugaa dubbachuudhaaf amma fakkiin fagoo deemuun nurraan eegamu mana maatii hundumaa keessa gallee yoo ilaalle bakka mana dubartiin jirtuu fi hin jirre ho'inni isaayyuu baay'ee garaagarummaa qaba miti. Mana dubartiin jirtu ni ho'a ni bareeda ni namatti tola. Mana dubartiin hin jirre garuu callabbaadha. Kana hundumtuu dhugaa ni ba'a. Kanaafuu hundumtuu namoonni sagantaa kana daawwachaa jiran hundumtuyyuu miidhaa dubartootaa bira dhaabbachuu akka qaban ergaa keenya ni dabarsinaa fi guddaa galatoomii Abushaa yaada bal'aa akkasii kaasteen wajjin turtii taasisuu keetti guddaa natti tolaa jira. Keessumaa immoo miidhama shamarranii irratti haasa'uun keenya baay'ee kan namatti toludha. Kanaaf shamarran daa'imman ol guddachaa jiran ta'us danda'a yeroo kana immoo bara dargaggummaa isaanii qorumsa adda addaadhaan dabarsanii jiraatuti. Isaaniif yaada akkamii kaasnuuf mee ergaa akkamii dabarsinaaf? Namni si cabsu hedduu jira. Ispeeshaalii dubartoota jechaan cabsuu barbaadanii gaafa ishiin kaatee hojjechuuf mul'achuu jalqabdiyyuu ganaa osoo hundagaa osoo humnayyuu hin horatinu hiddayyuu hin horatinu mul'achuu gaaf jalqabdiyyuu achuma cabsuu barbaadan. Namooti akkanaan jiran namni hedduun jechuudha. Kanaaf shamarran waan ga'ee tokkotu jira. Gaaf sooshaal miidiyaa kana ba'u namni na hordof cufaa na jaalataa jechuu miti. Sooshaal miidiyaa kan keessatti komentiin akka malee nam cabsuu danda'u akka malee si gaddisiisuu danda'u hedduutu jira. Dubartii irratti ammoo akka malee baay'ataanii maaliif akka ta'e hin beeku garuu dubartii irratti yaadii hamaan akka malee baay'atu komentii hamaa kennaniif. Waan sun dhaga'uu dhiisu. Akkamiin keessummeessista yaada kana sii kaasuudha kan yaadaa ture. Akkuma jettee kana wanta dubara hunduma bira wanta jirudha. Komentii yookaan immoo yaadi badaa tokko gaafa gara kee dhufu haala kamiin kanatti deebistu? Ani waan aan hojjedhe suni safuu fi aadaa Oromoon tuqin safuu hin cabsin aadaa Oromoo ammoo gadi hin qabin hin tuqin hin xureessin malee. Komentii hamaa sun yookaan komentii nam cabsuu danda'u hamilee kiyya cabsuu danda'u naa kennan ilaalu in hordofu. Jabinadha kun jabina guddaadha. Yoo argeeyyuu bakka akka nama hin argineet dabra waan na jajjabeessaa fi waan borii kiyyaati naa ta'u jedhee yaadu ammoo in hordofa. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanaaf miira baay'ee namatti hin tolle namatti dhaga'ama miti. Anaanis dhaqqabee beekaa yeroo baay'ee ati wantoota gaariidhaaf jettee gootu namni tokko lafaa keem maal hojjetare miidiyaa kanarraa of agarsiisuufdha. Dubartiin akkas jedhan. Ati hojiidha sooshaal miidiyaa irratti hojjettee akka qabatte koonteent kireet gochaa jirtu sanaan hojiidhaan miti kan hojjechaa jiru. Kanaaf baanee yoo mul'anne malee hojii keenya sana hojjechuu hin dandeenyu galma keenya galmaan ga'achuu hin dandeenyu. Kanaaf namoonni tokko immoo lafaa ka'anii maal hojjeta suuraa ofii maxxansuuniyyuu akka cubbuutti yookaan immoo akka safuutti namoonni yaadanii jiraatu. Gaaf shamarran godhan jechuun waan hedduu amma kan waliin galle dubartiin tokko gaaf akkas gootu
bakka badii guddaa yookaan of garsiisuu barbaadde yookaan heerumtee jirtiin hin teessu mana ishiin teessu ijoollee ishiin guddifattu waan yaadi jedhu jira dhiirri gaafa akkas godhu normaalidha. Shamarran heerumtee mana teessu kan jedhee hin jiru seerri jedhus hin jiru namni wangeela irrattis barreeffamee hin jiru quraana irrattis barreeffamee jira inni yaannu garuu namni baay'ee shamarranatti uma cima bakka wanti hundumtuu ilaalchi namni shamarran darbitee jiraachuuf gaafa taafattu gaafa isheen xaartu cabsuudhaaf kan si dhibu dhiira duwwaa miti shamarramti walii makeenyaaf iyyuu darbinee tattaafiin aanamma ati na caalaa hojjettee iddoo guddaa ga'uudhaaf tattaafataa jirtanaan yoon si jabeesse boor'aanis si argeen kaka'umsa gaafan siin si argu kaka'umsana keessatti horamee anis bakka itti geessee yoon ga'uu baadhe walakkaa kee deemuu nan danda'a. Baay'inaan garuu shamarran naannoo tokko irra jiran yoo argite gaafa namni tokko bakka kee darbuuf jedhu miila jala ka'anii kuffisuu barbaadu. Xalafanii hambisuu barbaadu malee. Balleessaa ishee kaleetiin har'i faqeequu barbaadanii. Baay'ee. Garuu balleessaa keenya kaleessa irraa barannee har'i gaaf dhaqqabnu. Balleessaa sun waan irra hin deebinee fi nu gar milkaa'inaa deemna karaa milkaa'inaa qabachuu jirra. Nam gaaf jedhamnu addunyaa kanarratti namni hin balleessin namni hin dogongorre hin jiru. Dogongor kan keessuun garuu irraa barattee fuuldura deemuuni ciminni kan kee agarsiisa. Baay'ee kaleessa keenya kaasanii namoonni nu qeeqan namoonni kuffisuuf xaaran ni jiraatu garuu maaliyyoo ta'e dubartiin yeroo hundumaa gara fuulduraatti deemuu qabdi jennee amanna. Ergaan keenya har'aas kan inni ta'u shamarran jabaatanii gara fuulduraatti akka deemaniif yaada keenya dabarsinaaf ati waan dabalatu qabaatte carraan si kenname. Especially ani ijoollee godin keenyatti yaada kennuu barbaada. Haguma diqqaa baradhee as dhaqqabeeni waan nam cabsuu jedhaniyyuu dhaga'uun qaban. Jechuun yaadi ishii cabsu namni tokko nam hin beekne dhiisiti nam jaalattu nam dhiyoottuu si miidhaan beektame nami sirraa fagoo jiru si miidhuu hin danda'u. Onneen keetillee homa nam suniiti normaalii attention ittiin kennitu garuu nami si dhiyaatu yaadi inni si kennu yoo hama ta'e qalbiin si caba bakka dhiisuufaa moraalillee hin dhabda garuu yaad keessan galmaan ga'uuf karoor keessan abdiin kutatina karoor keessan galmaan ga'a dubartii ammoo waan cufaanu caalu waan jalqabdee xumuruu hin dandeetti waan itti amanteellee gochuu hin dandeetti kanaaf chaalenjii hedduutu ishii mudata dhiir caala chaalenjii hedduu jira kanaaf chaalenjii sun karaa ittiin dabarru mal barbaadachuu malee waan galmaan ga'uu barbaannu sun dhiisuun furmaata hin ta'u. Asumatti walitti daballee waliin qabne akka nuti kaasnu kan hin barbaadu qorumsi dargaggootaa keessumaa immoo waa shamarran kaasneera akkuma walii galaatti yeroo kana qorumsi dargaggootaa hedduun ni jiraata. Qorumsi dargaggootaa maal itti yaaddaame? Qorumsi dargaggootaa amma irratti ka dhiirallee dubartiillee mudatu faayinaanshaali steebil ta'uu dhabuuni wanni keessi galchaa gartee akkatti dhiphatte. Especially social media kun sobattuu baay'ata. Wayne namni suniin akkas jiraachuu jira anammoo har'a akkas jira jedhanii tensionii keessa akkat galtu si godhe yaadi waan social media jechuudha. Garuu borii kan kee waliin wal dorgomuu qabdatin har'i kan kee yookaan nam hiriyaa kan kee waliin osoo hin taane hawwiin kalee ees jirti har'a immoo ees jirti hawwiin kalee qarshii dhabuu dandeetti yookaan carraa kan argachuu dhabuu dandeetti har'a immoo carraa kan argattee jirti carraa kan akkamitti gar qarshiitti deebisa yookaan akkamitti akka of danda'uu danda'u itti yaadee karaa sirreeffadhee deemaa malee attentionii keesseen yookaan dhiphinni keesseenuun hin barbaachisu. Dargaggoota yookaan dhiphinni keesseensisee suusifaa keessa galchee yookaan akka horii of ijjeessanillee ka godhu eebbifamnee baanee jennaan waan cufa waan sirraa hin fakkaata. Garuu chaalenjiin eegee eebbifamtee baateetii si baay'ata. Qophaa'e dhuguma na yaadachiiste an dur maal jiraatu eebbifamee mabbee jireenya waan maamee tasgabbii qabuuf itti jiraattu fakkaata. Garuu kan an dhugaa dubbachuu kan yaaduu jalqabe. Kan dammaqe baqa ribaa ganama gaafan kau dammaqee jiramni dammaqe kan hin kawutti kee gaafan eebbifamee guyyaa eebbifamee booda keessumaa immoo of dandeessi gaafa jiraachuu jalqabdu itti gaafatamummaa guddaa sitti dhaga'ama.
Yuunivarsiitii gaafa jirru koo maallaqa baasuudhaaf hin Sassannu. sassatnu manaasii ergama gatiteef amma garuu gaafa of dandeessee jiraattu saamunaa tokko bittee jechuudha gaafa dhiqattu hin qusatta. Hin qusatta. Sooftii gaafa martu gaafa yuunivarsiitii turte kan mana gaafa jirtu koo sooftii mana jirtaan mammartee gattee deemuu dandeessa. Namaa hiraallee deemuu dandeessa. Amma garuu qusattee baay'ee matas gabbiidhaan itti yaaddee kanatti jiraattudha. Kanaaf dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf akkuma ati kaastee yeroo kanarra waa'een faayinaansaalii namoota baay'eedhaaf qorumsa guddaa ta'e kan inni jiru. Keessumaa immoo sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko ol ba'ee uffata bareedaa uffatee mana bareedaa kan konkolaataa bareedaa keessa taa'ee gaafa inni suuraa maxxansu anoo wanta duddubattaaf natti fakkaata. An maal ta'een jedhee yaada. Ati galmi kee fi an galmi koo tokko miti. Hundumtuu jireenya wal fakkaachaa jiraachuu hin qabu hin danda'us immoo. Garuu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti akka arginu hundumtuu koo konteent kireetarii ta'uu hin danda'u, hundumtuu tiktookarii ta'uu hin danda'u, hundumtuu kennaa mataa isaanii qabaata. Garuu namoonni akkas bakkeetti argan uffata bareedaa uffatee gaafa argu wanta akka dudduubatti hafanii yookiin akka miidhamanitti namoonni yaadan ni jiraatu. Kanaaf namni baay'ee dargaggeessi baay'ee wanta kanarraa of qusachuu qaba. Akka malee of qusachuu qabanii waan argan cufaa dhugaa miti yookaan ammoo waan argan cufaa namni sun akkasii jechuu miti. Ni miidiyaatti kolfee argamu hundumtuu gammadaa jira miti. Miti kanaaf waan kaayyeeffattan cufaa galmaan ga'uu fi akka dudduubatti haftanitti yaadina haasaan namaallee gochi namaallee isaan cabsina jechuu fedha. Yeroo bareedaadha kan nuti dabarsaa jirru keessumaa yaada dargaggoota yeroo kana jiran fayyaduu jennee yaadnu irratti kan nuti turte taasisaa jirruga. Mee hawwiin gaafa qorumsi ishee mudatu haala kamiin darbiti? Namni kamiyyuu ni qorama. Nama ta'uu keenyatti hin qoramna. Shamarran ta'uu keenyatti immoo qorumsi nuti dhufuun jiraataati. Gaafa qormaanis mudatu akkamiin darbitame? Dhugaa dubbachuuf qormaata hedduutu nama mudata. Akkuma sin jedhee geebbifamtee baateeti kan jireenyi numaan akki ta'e kalaaltu qorumsi illee kasii baay'atu. Dargaggoota gaaftaanu waan cufaa tasgabbii ilaaluu qabnaa jedhee yaada. Ani galata waaqaa maatiillee waan cufaa maatii wajjin haasa'a. Waan guyyaa keessatti yeroo 3-4 bakkii wajjin haasa'a. Yoo gaafa haadhikii jirtullee haadhikii wajjin haasa'a bilbilaan. Yoo xiqqaatu 3 dubbisaan jechuudha. Guyyaatti 3 wajjin haasa'a waliin mari'adha. Waan tokko waan nama mudatu cufaa isaan wajjin mari'adha. Waan maatii waliin hin mari'anne ammoo hin jira. Dargaggoota gaaftaan waan maatii waliin hin mari'anne jiraachuu danda'a. Jalqaba qorumsi gaaf nama mudatu kadhannaa hin kadhadha. Waldaa mana kiristaanaa ortodoksiiti. Achi deemee kadhadha. Achiin achi taa'ee itti yaada. Qormaata kana akkamiin ba'uu danda'a? Maal yoo godhee as keessaa ba'uu danda'a? Akka ittiin gaabbiin ta'e jechuudha. Gizee hedduu waan guddaa waan barbaaddu waan akka malee barbaaddu sii kennanii waan atiin ittiin baddu ammoo si barkaa'anii. Kanaaf waan barbaadu sun argachuu moo baduutu naa wayyaa jedhee yaada. Kanaaf waan barbaadu sun hin dhabaadha. Qorumsi sun dabruu fi akkamsiin jedha. Am shamarran gaaf taane qacaramuufillee hojii argachuufillee waan ta'e milkeeffachuu barbaannee karaan nu ittiin deemnu fi karaan namni waan sun ittiin nu milkeessuu danda'u nu wajjin osoo tokko hin ta'u. Kanaaf yeroo hedduu taa'ee itti yaadee waanii sun namni dhitaanan hin dhiisa. Namni dhitaanan jechuun karaan ani ittiin deemuu qabu sun namni dhitaananii yookaan borii kiyyaa akkan itti gaabbu na godhaanan waan argachuu qabu sun dhiisee karaa biraa barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kanatti shamarran keessumaa haala hojii wal qabsiisnee bakkeewwan adda addaa ni deemna. Nama wajjin hojjechuudhaaf bakkee gurguddaa namoota jedhaman bukkee gara isaanii gaafa deemtu shamarran ta'uu keetti immoo ni qoramta. Namni yeroo kanaa yeroo baay'ee waa kennee fudhachuu barbaada malee tola kennuu hin barbaadu. Shamarran ta'uu kee qofaadhaan shamarrummaa keetti fayyadamuu dukaan durba gaafata durbummaa keetti fayyadamuu kan barbaadu ni jiraata. Jechi kan dubbachuu na dabbaree dubbisiisee ture kanaaf galatoomee. Dhugaa dubbachuu kaasuu qabaa hin qabnuufdha. Maaliif qorumsa shamarran yeroo kana jirudha. Namni baay'een
aannan mudatee beekaa siinsi mudatee beekaa nama biraas mudachaa jira. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee callisnee darbuurra furmaata isaa osoo barbaanne kuma furmaata isaa osoo haasofne gaariidha jedhee kan yaadu. Akka keetti wanta akkasii gaafa si mudatu anamma fakkeenyaaf hojiiwwan gurguddoo hojjechuu barbaade nama tokko ni marsiista nama naannoo keera jiran garuu shamarra ta'uu keedhaan sitti fayyadamuu barbaadu kan isaas godhatee wanta sana kan si gochuu barbaadu. Kanaaf maal gochuun qaba jedhee gaafa yaadu yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan ofii wajjin kan wallalchiisudha naan. Gaafatti wanta akka nama dhageenya darbitee jiraachuu barbaadu namni naannoo sana irra jiru wanta biraa odeessuu danda'a. Fakkiisaa jirti hin barbaadde yookaan immoo jiramti sagaleewwan adda addaa gara keetti ni dhufu. Toletti akka hin jiraanneef immoo ati nama sana miti. Nama maallaqaan yookaan immoo faayidaadhaan bitamu miti. Ani namni kamiyyuu maallaqaan jijjiiruu hin danda'u faayidaadhaan na goyyomsuu hin danda'u. Wantoota akkasii gaafa kaa'u dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaatamne anayii gara fuulduraatti shamarran community dubartoota jajjabeessu kan yaadota akkasirratti mariisisamu osoo jiraateyyuu baay'ee kanatti tolonaan. Kanaaf wantoonni akkasii gaafa nu mudatan haala akkamiidhaan darbuu qabna mee akka keetti. Akka kiyyaatti maatii wajjin jechuun ifaan ifatti jechuun iftoominaan osoo haasoftee gaariidha jedhee yaada. Maatiin alaa namni si gargaaruu danda'u yookaan namni si bira dhaabachuu danda'u hin jiru. Karaa kana. Maatiin gaafa si gargaaru waa sirraa barbaadee miti sila kaasee hin turte. Gaafa waa si godhu ga'umsa kee boorii abjuu kee boorii sana ilaalaa si godha malee sirraa waa barbaadee yookaan immoo boornaa deebisti. Intalli koo kunnaa guddattee boor mana naa ijaarte yookaan immoo waan naa goote jedhee miti. Gatii intala haataateef si gargaara. Ormi garuu ormumaadha miti. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta kana gaafa kaasu baay'ee maalintaniin jedhama. Ammas dhaam qorumsichi. Amma jiraachaa jirra miti darbamee wanta dhumu miti. Namni baay'ee maal jedha bakka nama tokko qabattee isaa wajjin. Maaliif rakkattaa siin jedha? Maaliif rakkattaa akkas hin ta'u kaa abjuu qabna miti hundumtuu boor hawwii qabna kaayyoo ni qabaanna. Kanaafiyyuu kaayyoo keenya sana galmaan akka hin geenyeef danqaa namni nuti ta'u jiraachuu hin qabu. Kanaaf namni kamiyyuu keessumaa shamarri tokko of dandeessi of bulchuu ni dandeessi. Kanaaf namoonni gocha akkasii hojii godhan osoo of qusattanii dhugaa dubbachuudhaaf ani dhugaadha bakka baay'ee wanta na jibbisiisudha. Namni kan qorumsa guddaan ta'aa jiru namni waa si gochuudhaaf dirqama waa sirraa barbaada. Dubartiin hedduun humni qabaachaa beekumsi qabaachaa waan ishiin dudduubatti hafteefillee tokko kana baay'ee balbala sana cufatanii kan ta'an ni jiraatu. Jechuun isaan jibbisiisee addunyaan akkas taate narraa hafuuti jedhanii humni isaanii awwaalanii beekumsi isaanii dhiisanii seenaa xuraa'aa bor ilmaan isaaniitti himuu hin barbaanne waan qabaniif dhiisanii kata'an hedduutu jira. Ammoo yoo ani kun sila osoo badee gammachuu guddaa qabna garuu yoo baduu illee dadhaba osoo diqqaate osoo hir'isuu danda'ame humna dubartoota beekumsi dubartoota dandeettii dubartoota gad baasanii ummatii kun jechuun dubartiin tokko humna nama 5 ol qabdi jedhee yaada jechuun dubartiin tokkin waan ta'e jalqabaa kan in xumuraa jette jennaan jalqabdi in xumurti in milkooftillee kan haadholii kennaa kakaleessaa guyyaan akkas teknooloojiin baay'atee waan cufa mijaa'ee hojjetanii osoo hin taane waan cufa irra cuccufame balbal banaa osoo hin qabaatin iyyuu asii nu ga'anii jiran kunin humni dubartii agarsiisaa jechuudha. Kanaaf bakki dubartiin jirtu milkaa'inni hin jira. Qorumsi ni mudata, qorumsi ni jiraata garuu tarkaanfii keenya kamii irratti gufuun yoo jiraate gaafa gufuun rukutu gufni kanatti taflutuun ta'in utaalee nama darbu ta'uudha kan nuti qabnu gatteef hundumti keenya iyyuu jabaannee nama darbee boora arguu nu haa taasisu. Amiin. Namiin kufa in ka'as immoo yaadonni akkasii osoo yeroo hundumaa deddeebi'amee haasa'amee quxisuun keenya hedduun ni jiraatu. Isaaniif fakkeenyummaa guddaa ta'a yaada kana sirriitti bal'inaan kaasee turtii irratti taasisne yeroo kee baay'ee si jalaan fudhadhee dhiifama. Kan biraa irratti kaasuuf nu kan hin barbaadu siif milkaa'inni maallame milkaa'ina jechuun maallaa hawwisha. Naaf milkaa'inni jechuun waan yaaddi sun
qorumsa hedduu keessa dabartee kuftee kaatee boossee burammoo gammaduu akka dandeettu yaaddee karaa kan kee itti fuftee waan karoor kan kee galmaan ga'u jechuudha. Yoo karoor kan kee sun galmaan geesse milkoofteeraa jedhee yaada. Kanaaf beetaliin yookaan beetaa maltiimiidiyaan karoor kan kee ture amma galmaan ga'uu jirta galmaallee geessee jirta karaa kanaan milkoofteera. Milkaa'inni karaa hedduun ibsama jiruu kan kee keessatti milkaa'inni hedduu yaadda yookaan milkaa'inni hedduu dhakaatiin waan hedduu dhakaatiin milkeessuu barbaaddu. Kanaaf waan milkeessuu barbaaddu sun yoo galmaan geette bu'aa baay'een hedduun yoo siin hambisne dabartee chaalenjii cufaa dabartee waan sun galmaan geesse milkoofteera jedhee yaada. Waaqayyo iddoo keenya nu milkeessu nu jabeessu jechuun barbaada. Mee sooshaal miidiyaa garaagaraa akka itti fayyadamtu silanaa kaastee turte irra caalaatti maalidha kan itti fayyadamtu sooshaal miidiyaa irraa? Jalqaba waan ani fayyadamu feesbuukii ture. Amma immoo irra caalaa tiiktookiidha. Tiiktookii fi yuutuubii hojjedha. Tiiktookii irratti hordofaa hammamii qabdaami? Gara 48 akkas 50. Kanaaf hordoftoonni beetaa poodkaast hawwii gannana akkasaan fooloo si godhan asumaan erga keenya dabarsinaa fi maaliif yaadota kaastuu baay'ee namatti tolu. Anis achirraa argeen achitti si argeen gara kee kan dhufe gatiteef asumaan ergaa koo dabarsaa fi kan biraan immoo mee ati akka yaada keetti osoo irratti haasofne osoo yaada kana kaasne jettee wanta yaaddoo jiraat isa kaasne gara yaada biraatti darbina. Yaad kaafamuu qabu itti cufa kaastee jirta. Waan hafin jiru na biraati. Atoo guddaa galatoomii gaa ana biras yaadota baay'ee irratti haasofnedha jedhee kan yaadu garuu shamarraniif waa'ee shamarranii haasaa jirra gatee fi yookaan immoo quxisuu obboleettii quxisuu tokkoof gorsii yookaan immoo ergaa dhaamiif osoo jedhamte maal jetteedha kanatti gorsituun? An akkumsitti mee haadhi kee waan hedduu natti himaa na gorsaa guyyaa guyyaan waan borii kee waan na mudatullee natti himaa guddadhee dubartii tokko gorsii yoo naan jettammoo barumsa keetiin cimii of danda'ii harki namaa hin eeggatinii jedhee yaada. Namni tokkiin yoo harki namaa hin eegganne ispeeshaalii dubartiin harki namaa eeggachuu hin qabdu. Yoo harki namaa hin eegganne ofii ishiiti diqqaallee haa ta'u guddaa waanuma inkaamii yoo qabaatte isiin of dandeettee jennaan waan hin dabarre hin qabdu. Kanaaf barumsi waan beezikii ta'e tokko barumsi ishii cimtee akka ishiin barattu. Dhahattuutti ammoo waan barbaadde yaadisi kaayyoosi akka isiin milkeeffachuu dandeettu. Dubartiin tokko yoo waan yaadde jalqabde akka galmaan geettu waan beennuu fi humnallee akka qabdu waan beennuu fi yaadi namaa siin cabsinii haasaan namaa siin cabsinii humni keetitti beekumsi keetiif fayyadamii baay'ee maatii keetillee biyya keetillee gargaarii jedha. Atoo yaada baay'ee namatti toludha dhugaa dubbachuudhaaf guddaa galatoomii hawwii koo. Mee hawwiyoo kana booda maaliin eegnuuni maal karoorsiteettaa keessumaa karaa sila murasaanaa kaasiteetta jedhee kan yaadu karaa turizimii Oromiyaa wajjin wal qabsiisee yaada biraas qabda yoo ta'e immoo mee nu biraan ga'ime? Akka namaatti yaada hedduu qaba. Garuu waaqoliin milkeessaa jedhee yaada. Kanaaf gar sooshaal miidiyaa kanaan turizimii irratti akkuma asitti mee waan qabnu addunyaa agarsiisu aadaa keenya. Aadaan nafaa jedhanii naf ofii ammoo abbaa jabeeffataa jedhanii biratti naf kan kee siyumattuu dhiqatee siyumattuu of midhaasee mul'ataa miire. Kanaaf aadaa keenya qabannee safuu Oromoo sun cabsinu modernized goonee ammoo addunyaatti akka agarsiisuu dandeenyu amana. Kanaaf hawwii borii shamarran jajjabeessitu hawwii borii rakkoo ishiin kee dabarte
dubartiin biraa immoo ijoollee maadha kiyya yookaan quxxisuu kiyya akka keessi hin dabarre rool moodelii ta'uufi barbaada keessi hin dabarre karaa qulqulleessuufi barbaada achiin ammoo waaqii ana ga'u waan yaadillee ana milkeessu. Ameen waaqayyoo siif haa milkeessu. Mee namni tokko jiraachuudhaaf egaa namni hundumtuu amantii mataa isaanii qabaata. Amantii nama hundumaa ni kabajna. Kanaaf dargaggeessi tokko amantii isaa irratti nama akkamii ta'uu qaba jettee yaaddaame? Ani beetaliin eenyu yoo jedhan jalqabaa eenyummaa kan kee kaa ibsu maatii keetiin ala yookaan bakka dhalattee guddatteetiin ala amantii kan kee. Amantii kan kee cimtuu yoo hin taane amantii keessatti safuun baratta akkuma aadaa keessatti safuu barattee akkaataa ittiin jiraattu barattu amantii keessatti of bituu sun si barsiisa. Humni kan kee ammoo waaqatti yoo kennatti humni kan kee waaqa akka ta'e yoo amante waan milkooftuufi dargaggeessi tokkin amantii kamiyyuu haa hordofu sodaa waaqayyoo onni qulqulluun waaqisaa sodaatee amantii isaatti yoo cime biyyaafillee ofiifillee maatiifillee ba'aan ta'u amali qaba karaa deemuun beeka waaqillee ni gargaaraa milkaa'a. Kanaaf dargaggootii cufa amantii isaaniitti waaqa kadhatanii yoo waaqa dhiyaatte chaalenjiin nu agareefutii kaasnee haasuuf nu cufa nu dhiqaata. Kanaaf karaa ittiin dabarullee nu kennaa karaa nu ta'a. Kanaaf amantii keenyatti cimuu barsiifata dandeenyu. Ta'u hunduma keenya nu haa cimsu hunduma keenya nu haa jabeessu. Mee barsiifata akkamii qabdaati keessumaa amantii wajjin wal qabate? Yeroo kee kan amantaa kee irratti hundumtuu gaafa amantaa tokko kaasnu tokko gadi qabne tokko kaasne miti amantaa nama hundumaa walqixxeenyaan gatii ilaalamuuf jechuudha. Ati akka hordofaa amantaa ortodoksii tokkotti barsiifata akkamii qabdame? Ani ijoollummaa kiyyaa sanbaata timirti beetii kan jedhamutti ka guddadhe amantaa kiin jaaladha. Hordofaa hagas maraa akkas cimtuu ta'ee waan amantaan kiyyaa barsiisu yookaan waan amantaan kiyyaa na dirqamsiisu gochuullee dargaggummaan qorumsi biyya lafaan jira. Garuu haga danda'e amantaatti cimuu yaada. Amantaa kiyya immoo kana amantaa nan biraallee hin xureessu hin liqqeessu. Amantaa kiyya immoo seeraan qabadhan cimsaadha. Waaqatti dhiyaachuuf yaala. Waaqayyo si haa gargaaru. Mee hawwiin jalqaba gaafa ribarraa kaatu maal gootti? Hawwiin jalqaba gaafa ribarraa kaatu hin galateeffatti. Waaqa nagaan na bulchiti nagaan na oolchi jedha. Achi akkuma nam kamiyyuu ka'e garuu hojii kiyyaa deemaa jechuudha. Walitti dhufeenyatti namoota wajjin qabdu maal fakkaata? Keessumaa hiriyoottan naannoo kee jiran wajjin akkamii walitti dhufeenyatti qabdu maal fakkaata? Hawwiin akka malee taphattuudha. Taphattuudha jechuun bakka hedduutti callisaa malee hiriyoota kee biratti akka malee taphadha. Waan walitti dhufeenyi dansaa qaba. Bakka dhaladhee guddadheellee akkumsitti maatiin qofa isaan guddisne ollaa waliin guddadhee ijoollee walitti dhufne musliimaa kiristaanaa namni hedduun gargaraati dhufee bakki sun qubachuu danda'ame. Ollaa wajjin ollaattu nu guddise waan ta'eef akkaataa nan guddadheellee namoota waliin walitti dhufeenyi dansaa akkan qabaadhu. Amal namaa akkuma amal namaatti qabadhee akkan namsun waliin jiraadhu waan na barsiisee fi walitti dhufeenyi dansaa qabaa jedhee. Guddaa namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf si arguutti yaada bareedaa akkasii kaasnee turte taasisuu keenyatti anaan baay'ee natti toleera. Alleen akka malee gammadee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf si beeku koodhaanis ani TikTok irratti kan sooshaal miidiyaa irratti argee ilaalchan qabu gaarii ture. Irra caalaatti immoo akkan si jaalladhu akkan si kabaju kan ta'e haasaa keenya irratti dhugaa baay'ee natti toleera. Guddaa galatoomi. Akka malee galatoomatillee ulfaadhu. Horii bulii. Ameen hawwishaa koo guddaa galatoomi. Dhuma irratti wanta hafee jira jettu yoo jiraate carraasaan si kenna kan achi xumureeraan gara koodhaan. Waan hafee
maatii kiyya akka malee galateeffachuu fedha. Akkuma sitti hime waan bu'uura ta'e bakka dhaladhee guddadhee maatii kiyyaadha. Abbaa kiyyaa si jaalladha. Umrii dheeraa naa jiraadhu. Amiin sifa jiraachisu guddaa galatoomii Abushaa yaadni kun xumura hin qabaatu yeroo biraas wal argine irratti haasofna jedhee namana eeyyama kiyyoo ta'eef. Eeyyamamtuudha. Guddaa galatoomii Abushaa koo amma sira deebi'ee baay'insi galateeffadha. Asitti argamtee turtii bareedaa akkasii keessumaa qorumsa shamarranii irratti kaasnee miidhaa shamarranii kaasnee yaada babal'aa yaada bareedaa baay'eedha kan nuti kaasnee turtii taasisnee galatoomii ulfaadhu. Atilleen galatoomii ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan Beettaa Poodkaast. Turtiin keenya immoo turtii bareedaa dargaggeettii bareedduu miidhagduu yaada bareedaa qabdu Hawwii Gannanaa as istuudiyootti affeerree turtii bareedaa taasisneedha kan nuti turre. Egaa qophiin taraaf qabanidhaan kan daawwattan fakkaatu ture. Sagantaa kanarraa waa hedduu akka argattan akka irraa baratan tasa shakkii hin qabnu saganticha immoo yoo jaallattan sabskiraayib gochuun akka hin daganne ergaa koo har'aadha. Egaa qophiin taraaf qabanidhaan kan daawwattan fakkaatu ture. Torban sagantaa biroon keessummaa biroon kan walitti deebiin ta'a. Torban keessan torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.